yaa ilmaan namaa waggaa kana booda irra deebi'ee jidduu keessanitti argamuu koo ani hin beeku. Kanaaf waan arra isinitti himuuf jiru gurra naaf ergisaa sirritti qalbii na dhaggeeffadhaa. Warreen arra jidduu keessanitti argamanii carraa isin wajjin na dhaggeeffachuu hin argatiniif ammoo ergaa koo kana gahaaf. Yaa ilmaan namaa baatiin keessa jirru tun guyyaan arraa kunii fi magaalaan tuni akkuma qulqulluu fi kabajamoo ta'uu isaanii beektan hundatti lubbuu fi qabeenya tokkoo muslimaatillee akka kabajaadhaan qabdan amaanaan isin irratti gatamee jira. Meeshaalee amaanaadhaan harka keessan jiru abboottii isaaniitiif deebisaa. Namni kamiyyuu akka isin hin haleelle nama kamiin irrattuu haleellaa hin gaggeessinaa. Shakkii tokkoon alatti fuuldura gooftaa keessaniitti akka dhihaatan yaadadhaa. Innis dalagaa teessan ni madaala. Dhala hin nyaatinaa. Rabbiin irraa isin dhoowwee jira. Kanaaf dhala liqaa kafaluudhaaf waadaa galtanii jirtan. Kafaluun asiin booda isin irratti haraam godhamee jira. Amantii teessan kunuunfachuuf shayxaana irraa of eeggadhaa. Dhimmoota gurguddoo irratti isin dogongorsiisee dachee tana irratti gara hallayyaatti isin naquuf akka hin dandeenye beekee abdii waan muree jiruuf dhimmoota xixiqqoo irratti akka hordoftoota shayxaanaa isin hin godhanne dammaqaatii eeggadhaa. Yaa ilmaan namaa dubartii teessan irratti mirga murtaawaa ta'e qabaachuun keessan dhugaadha. Haa ta'u garuu isaanis isin irratti mirga ni qaban. Hanga to'annoo keessan jala jiranitti dirqama nyaachisuu, uffisuu fi mararfannaan isaan qabuutu isin irra jira. Dubartiin teessan hiriyyoota jireenya keessaniitii fi deeggartoota dhiyoo keessanii waan ta'aniif bifa mararfannaa qabuun isaan kunuunsaa. Nama isin hin barbaanne wajjin hariiroo akka hin uumnee fi manni keessan gonkumaa akka hin tuffatamne gochuun mirga keessani. Yaa ilmaan namaa sirritti na dhaggeeffadhaa. Rabbii keessaniif bitamaa. Guyyatti yeroo 5 salaata keessan salaata. Baatii ramadaanaa soommana. Qabeenya keessan irraa zakaa baasaa. Akkasuma yoo dandeessan hajjii godhaa. Tokkoon muslima birootiif obboleessa tahuu beeka. Hundi keessanuu wal qixa. Rabbi sodaachuu amala gaarii qabdanii fi hojii keessaniin yoo wal caaltan malee. Yaadadhaa guyyaa tokko Rabbii keessan fuuldura dhaabbattanii dalagaa dalaydan irraa ni gaafatamtan. Kanaaf of eeggadhaa. Ani eegaan dabree booda daandii Rabbii keessan sodaachuu irraa if duuba hin deebi'ina. Yaa ilmaan namaa ana booda nabiyyiin yookaan ergamaan haareenni dhufu hin jiru. Amantiin haareenninis hin dhuftu.